Itoophiyaatti daldalli boba'aa seeraan alaa kan babal'ateef gatiin gurgurtaa boba'aa kan biyyoota ollaan gadi waan ta'eef jedhan ministeera daldalaa fi walitti hidhamiinsa naannawaa Dr. Kaasaawun Gofeen. Dr. Kaasaawun raawwii karoora baatiiwwan 11 darbanii ministeerichaa mana maree bakka bu'oota uummataaf dhiyeessaniiru. Miseensonni mana marichaa daldala boba'aa seeraan alaa to'achuu fi iddoowwan buufanni boba'aa hin jirretti buufataalee boba'aa babal'isuuf hojiilee hojjetamaa jiran irratti ibsi akka kennamu gaafataniiru. Dr. Kaasaawun deebii laataniin buufataaleen boba'aa 1,700 ol tajaajila kennaa jira. Buufataaleen dabalataa ijaarsi isaanii xumurame 250 banuuf tattaaffiin taasifamaa jiras jedhan. Itoophiyaan konfiraansii siviil sarvizii gaggeessuuf qophaa'aa jirti jedhe koomishiniin siviil sarvizii Itoophiyaa. Konfiraansiin guyyoota 3 turu kun biyyoota miseensota gamtaa Afrikaa ta'anii fi bakka bu'oota mootummoota gamtoomanii kan hirmaachisu ta'uu koomishinarri koomishinii siviil sarvizii Itoophiyaa Dr. Makuraayilee ibsa miidiyaaleef kennaniin himan. Kaayyoon konfiraansii waggoota lamaan gaggeeffamuu kunis dhaqqabummaa fi qulqullina tajaajilaa fooyyessuuf sochii eegalame milkeessuuf muuxannoo qooduu akka ta'e himan. Sirni itti gaafatamummaa akka jiraatuufis sochiin eegalame bu'aa qabatamaa fidaa jiraachuus kaasan. Riifoormiin hojiirra oolaa jiru tajaajila qulqullina qabu maamiltootaaf kennuu kan dandeessisuudha jedhe tajaajilli Elektirikii Itoophiyaa. Hojii raawwachiisaan bulchiinsa qulqullinaa fi adeemsa tajaajilichaa Issuu Baala'uu Xeenaaw humna elektirikii addaan hin ciccinne uummataan ga'uu fi maallaqa gahaa walitti qabuuf riifoormichi qooda olaanaa qaba. Riifoormiin tajaajilichaan hojiirra oolaa jirus maamiltoota qulqullinaan tajaajiluuf tumsaa jedhaniiru.